Tole nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti obboleettiin keessanii. Sanagaa anaaf isiniif baay'ise waaqayyoon galataa argatu. Hordoftoonni chaanaalii koo hunduma keessaniif nagaa isiniif haa ta'u jecha nagaa jirtu. Jira kunoo ani waaqayyoof haa galatu baga jiraattan jecha har'a kun walitti deebinee jirra akkuma carraa ta'e. Baga walitti deebinechaa warroonni mana koo haaraa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'i. Akkasuma warroonni dura immoo maatii naa taatanii jirtan viidiyoo kana daawwachuudhaan dura share gochuudhaan akkasuma like gochuudhaan kottaa ol seenaa isiniin jedheen jira. Keessummoota koo dhuftanii jirtaniif ol seenaa isiniin jedhe sissimadheeraa manatti ol sisseessiseen jira. Egaa beekamaadha. Bakki jirrus beektu isiniin jedha. Kanaaf oluma seenaa mee ergaa tokko isiniif qabadhee dhufee waan dhaloonni kun irraa barachuu fi dhaloonni kun borutti akka wanti obboleettii kanarra ga'ee isinirra hin geenyeef jecha isiniif fidee dhufee. Warroonni dhufaa jirtan like godhaa, dafaa share godhaa, waliin gaa isiniin jedheen jira. Egaa itti aansuudhaan ergaa obboleettiin koo tokko dhiyeenya kana wal barannee obboleettiin kun hordoftuudhuma chaanaalii kiyyaati. Egaa wal barannee xiqqoo turree jirra. Wanta obboleettii kanarra ga'eef wanta obboleettii kana mudatee isiniif hiruudhaaf dhufe. Akkasuma sagalee ishiirree maxxansuu waan hin barbaanneef sagalee ishii yoo maxxanse namni yookaan mucayyoo tana beeku waan yoo as keessa jiraate yoo dhaggeeffate boru maatii ishii irratti rakkoo waan uumuu danda'uuf kanaaf jecha sagalee ishiirree akkan hin maxxansine na gaafattee jirti. Kanaaf hunda dursaa baga dhuftan nooraa isiniin jedheen jira. Egaa obboleettii keenya kanaa biyya ormaarra kan dalagduu fi biyya ormaa keessa kan hojjettudha jechaadha obboleettiin kuni. Otoo hojjechaatii jirtuu nama wal baratte mucayyoo baadiyyaatti guddattedha. Gara baadiyyaatti guddattee jechaadha akkanaan jettetti. Gara baadiyyaatti guddattee imala gara biyya alaa kanaa godhattee warra jijjiiruudhaaf of jijjiiruudhaaf biyyaa baate. Kanaan booda egaa bilbila kanas gaafa bitatan kaayyoo nama dagachiisaa wanti nama dagachiisu danuutu jira. Kan gaarii namaaf ta'u hin jira, kan immoo gaarii namaaf hin taane hin jira jechaadha. Nama wal barte karaa feesbuukiitiin nama wal bartee obboleettiin kun akkanaan jettetti nama kanaa wal bartee isaan booda jaalala keessa galtee jaalatee wal gaafatanii inni gaafatee jechaadha. Ishiinis yaada ishiitiin akkanaan jettetti jaallattee wajjiniin adeemsa waggaa 2 turan. Waggaa 2 kana keessatti haala gaarii fi jaalala hedduu baay'ee bareedaa ta'edha akkanaan jetteetti kan wajjin adeemsa eegalanii. Naaf dawwala siyaatii irraa dhabame yeroo hundumaa naa dawwala yeroo inni irraa dhabame immoo kallattii irreen dawwalaa fi deenyu guuttadhe jetteetti obboleettiin kun jechaadha. Baay'ee jaalala ho'aa fi jaalala baay'ee namatti tolu adeemaa turre jette. Sana keessatti garuu isaan booda irra dhawaata gaa'ela dhaabbanna gaa'elatti gallanaan jedhee gaa'elatti galuudhaaf mana ijaareen jira. Mana ijaaree waan hin jiruufiyyuu barriin itti godhaa birrii naaf ergi akkasuma korneesii isaas nan gashaa birrii baay'ee na gaafata jedhee dursa natti haasa'e jette. Egaa gaa'elaaf na barbaade waan ta'eef kana qixxee wajjin haasa'e nama na nyaatus miti kan na nyaata jedhu na keessa hin galle jetteechaadha. Namni kun na goyoomsaa namni kun karaatti na gataa kan jedhu keessa kun dhufne jette. Achii booda inni nama dhalataa magaalaa keessatti guddatedha.
Ishiin immoo nama baadiyyaa keessatti guddatte obboleettiin keenya kuni namoota baay'eedhaan illee walitti dhufeenya akka hin qabnedha akka ishiin naan jette jechaadha. Ijoollee dubarootattiinis taana walitti dhufeenya hin qabdu namaanii badaayi. Kanaan booda jette obboleettiin kuni gaa'ela wajjin dhaabbannaa ati hin galta fuulduratti waan ta'eef ani immoo na sirreessaa mana naan jedhee achi booda birrii na gaafannaanan ergeef jette. Inni na gaafannaanan $500 ergeef jette jalqaba. Jalqaba duraa 500 ergeef jette. Amma kanas fudhateetu mana wajjiniin inuma haasaa wajjumaan yeroo hundumaa naaf dawwalaa yoo na irraa dhabameeyyuu naaf barreessaa. Yeroo seene sanatti immoo nan argadha naan jetteetti. Jaalala ho'aa baay'ee namatti tolu geggeessaa turre jette. Achii booda gaafa birrii kana fudhatu inna amala dhiiraa tokko kaachaadha beekamaadha. Waanuma kaasaan taane kana argisiisuu eegaleessiya suuras faasa kaasee naa erga jette ka akiyya deetti erga. Achii booda bakka haasan keenyattuma jira. Maatiin qarshii ergi yoo naan jedhan nan gala fuulduratti waan ta'eef fudheen galaa erguun barbaaduun jedhiini jette. Achii booda immoo amma sodumaa balbalicha xumureen jira. Birriin korneeziin keessi na hafee kutaa keessillee waan tokko sirreessaa naa ergii jedhee jaalalaan na gaafate jetteeti. Ammas jaalalaan na gaafannaan dubartii jechaan nama garaa cabaa garaa jaalalaan itti signaan dubartiin hin booji'amte jechaadha. Waan nyaatamtu sitti fakkaatu. Achi booda nan kenneefi naan jette. Ammas immoo egaa akkas naan jedhee wal wajjiniin waan ta'eef dhedheen of harkaa hin qabaa. Amma immoo 600 irratti dabaleef jette. Baay'ee nama azzabsiisa. 1,100 mututu godhate jechaadha. Inni yoonaa kanaa wayin haadha manaa qabata hin beekamu. Kanaaf egaa isa fudhatee nan gala fuulduratti jedhee itti haasa'uu gaafan qabu. Haasaa kiyya sana haasaa dura jaalala naaf qabu sana ilaalcha naaf qabu sana suuta irra fidee suuta jecha dhufe jetteetti. Egaa sana keessatti suuta haasaa yaanni isaas suuta natti ta'aa deemee jetteetti. Ilaalchi isaa naaf galuu qabe, haasaa isaa naaf galuu qabeetti. Akka duraa sanitti sa'aatii hunda naaf hin dawwalu akkasuma yoo seenellee seenee ba'a malee barreeffamallee naaf hin barreessu jette. Nan gala jedhee karoora fuuldura nan galaa jedheen itti himaa ture jette. Galuudhaaf 2 qofannaaf jedhee gaafan itti himuu isaan booda bilook irra na kaa'e naan jette. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni sammuu qabu dubartii irratti wanta akkanaa kana yeroo raawwatu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dubartii jechaan haadha obboleettidha. Akkasuma immoo haadha manaati. Haadha manaati boorochaadha. Yoo ishee wajjin gaalee dhaabbachuu baate namni inni wajjin dhaabbatu suni dubartiidha. Akkuma ishii sana dubartiidha jechaadha. Dhagna isaa gartokkeedha. Haati manaa jechaan. Goyoomsitoota irraa fagaadhaa obboloota koo. Wantoota nama goyoomsanii fi wantoota kaayyoo namaa karaatti hambisan. Hin boossi obboleettiin tun. Dhiyeenyadha kan wal barree hin boossi. Baay'ee ammallee sagalee koo ni dhaggeeffatti. Nama baay'ee hin boossi jechaadha. Nan nyaatame jette. Otoon namatti dhufe hin nyaatamu ture. Nan nyaatame namni itti dhufus hin qabu. Egaa namni tokko gaafa namatti dhufee gaafa hiriyaa godhatee hiriyaa wal godhatee hiriyoota isaatti waa haasa'atee hiriyoota isaa sanirraa yoo rakkoo isaa himate waan isa mudate yookaan
gara itti adeemullee waan akkasii qabadheen jira. Wanti kun gaariidha taa'aa itti adeemuu jedhee gaafa hiriyaasaa gaafate hiriyoonni isaanii kun lakki wanti kun siin baatu wanti kun gaarii miti yoo jedhanii hiriyoota isaa irraa baratanii akkasittiin itti deemochaa. Kanaaf obboloota koo obboleettii kanaaf koomentii gaarii akka barreessitaniif sin gaafadha. Miidhamni obboleettii kanaa miidhama kootii miidhama keessan. Namni hin beekne immoo hin miidhama. Dhiifama waan hin beekne tokkotti immoo hin miidhamu. Wanti nama miidhu kun odoo hiriyaa qabaatanii yookaan namatti dhufanii nama sanarraa baratu hin miidhaman. Garuu namni hin beekne immoo dura jaalalaan waan qabeef laphee ishii jaalalaan waan mo'atee dhugaatti fakkaate dhuguma wajjin gaa'ela dhaabbannatti fakkaate birrii kana qixxee irraa nyaatee booda immoo bilookii godhe. Maaf bilookii godhuun barbaachise? Hin fuudhu yoo ta'e birrii ishii deebiseef hin geggeessu. Wantoota akkanaa kanarraa obboloota koof eeggadha. Facebook irraa malee abbaa warraa isiniif hin ta'u. Janjanaadhaan malee abbaa warraa isiniif hin ta'u yoo ta'e haa badu. Abbumti warrummaa isaa haa badu. Kophaa kee jiraadhu. Kutadhuuti kophaa kee jiraadhu, kophaa kee hojjetadhu. Maal mattiin gootu maal si fayyada? Wanti inni si fayyadu hin jiru. Ani obboleettii kiyyaas keessa waan siin jedhe hin jira dhaggeeffatti waan ta'eef ammuman keessa siin jedhe sanachaadha. Yaanni nani siif qabu. Wantoota karaadhuma adeema onlaayinii irraan dhufeeto abbaa manaan sii ta'a siin jedhu kana hin fudhatin. Maalitti beekta? Suurumaa anuma abbaa argee fidee dhufe bareedaa kana fidee sirratti erga. Inni immoo yoo sana yookaan akkas miti ta'a. Bareedina makkii osoo hin taane waan illee qalbiidha. Hunda kan caalu maalidha? Namni qalbii yoo qabaate. Qalbii qabaannan waan kamiyyuu haa ta'u birricha si nyaatu ture. Otoo qalbii qabu nama yaadu ta'e. Namni yaadu dafqa namaa dafqillee jira joo. Dafqillee jira dafqa biyya ormaa akkatti xuruurfatanii nyaatan kana. Akkatti xuruurfatan kana gadi nyaatu guyyaa tokko afaan funyaaniin hin baasa. Inni kun beekamaadha. Warri dhugaa malee qarshii shamarran biyya harabaa nyaattan ergaan sii qaba yoo sagalee kiyya dhageeffatte. Dhugaa malee hin fuutu taanaan haadha manaa hin godhatu taanaan akkasuma qarshii shamarran biyya gola hambaa keessa dhaabattee dafqa shakkatti xuruurfattee fiddu kana nyaatte taanaan afaan funyaan si ba'ee guyyaa tokko si salphisa. Guyyaa salphatta. Guyyaa hadii kana salphatta. In salphatta. Si salphisa. Eenyu si qaba? Dafqa nama sanii si qaba. Si qaba inni kun akka si qabu beekadhu. Garaan nu gubate ijoollee. Garaan nu gubate ijoolleen keenya dubaraasi. Ilaalladhaa. Yuutuubaroota danuu isaanii jira. Yuutuubaroota gurguddoo isaanii jira. Waa'ee dhaamsa dubaroota shamarranii kana kan nyaataman illee kan dubbatan danuu isaanii jira. Hubadhaa isarraa baradhaa hin kenninaatti. Si jaallate moo birrii kee jaallate? Yoo si jaallate okay. Birrii kee jaallate taana mataadhaan gadi garagashi mataadhaan maalitti isa goota? Inni birrii na ergisi hin jedhu birrii kee barbaade malee sin barbaanne. Maal obboloota koo nyaataminaa mee? In nyaatamina akkatti fiddanii nyaataminaa. Fakkeenya gaarii siniif taate obboleettiin kun. Fakkeenya gaarii akkanaan jettetti baay'ee waan nama gaddisiisudha jechaadha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Kanaafuu fakkeenya gaarii siniif taate obboleettiin kiyya kuni dhaloonni hin nyaataminaa. Kanuma siniin jechuun barbaadaa kanuma ergaan ani
isiniif dabarsu obboleettiin kiyyallee egaa suura ishiillee yookaan sagalee ishii suura osoo hin taane sagalee ishii akka inni maxxansu hin barbaanne. Tarii namni biraa immoo sagalee mucoo kanaa dhaggeeffate namni maatii ishii beeku dhaqee maatiitti uf godha. Namni ammaa bakka itti qabatu hin qabu. Bakkuma kanatti waan ta'e itti qabatu hin qabu. Garaadhuma akkas gadi nyaatee jalaan gadi baasu malee garaa itti waan ta'e dubbii qabatu hin qabu namni. Kanaaf obboleettii keenya kanarraa baradhaa isiniin jedheen jira. Miidiyaa tokko tokkos hordofaa hin nyaatamina. Janjanaa hayii dhiisaa. Sinitti haafu. Ani eenyummaa isaa hin beekne. Gurraacha ta'e diimaa ta'een hin beekne. Of eeggadhaa. Bara kanaan ham jedhee kaatu malee ani wajjin jireenya eegallaa wajjin guddanna jedhu hin jiru. Kanaaf dhaamsi ani isiniif qabu hiriyoota koo hunduma keessaniif isa kanas ni qaba. Obboleettii keenya kanaaf immoo koomentii gaarii barreessaa. Sababiin isaa ilaalti waan ta'eef koomentii gaarii barreessaa fi maal gochuullee akka qabdu yaada isin kennitaniif kanarree fudhachuu dandeessi obboleettiin kun jechaadha. Yaada isin hiriyoonni koo kun yaada isin kennitaniif fudhachuu dandeessi. Yaada keessan fudhattee egaa tokkicha takka ta'e waan ta'eef waan lammata hin deebinedha. Nama eenyummaa isaa yookaan biyyummaa isaa beektu miti. Inni kan jiraatu gara magaalatti ishiin immoo dhalattuu akkuma isiniin jedheyyuu baadiyyaatti akka dhalattedha. Kanaafiyyuu waliin beekan feesbuuk irraa wal bara waan ta'eef obboloota koo yaada gaarii fi koomentii gaarii barreessaa fi obboleettii keenya kanaa waan jajjabinaa barreessaa fi isiniin jedha. Tokko kan nyaatamteetti lammaffaas akka hin nyaatamne siin jenna obboleettii keenya of eeggadhu. Abbaa warraa yoo ta'e siffataa jettanii birrii keessan akkas keessa kaawwattanii waan hojjettu as keessa kaawwadhu. Nama seeraa nama itti birrii kee ergitu dhabde yoo ta'e waan hojjettu hundumaa as keessa kaawwadhu si jalaan bu'u. Gaafa galtee ataada qabeenyatiif fataa jettee abbaa barbaadde maraxxee hin argamtu kootti widdiidha. Of hin busheessina akkasumaan jecha. Widdiidha waan ta'eef of eeggadhaa obboloota koo of eeggadhaa. Birrii keessan kaawwadhaa. Hin nyaatamina. Nyaatamtanii hin boo'ina. Waggaa akkatti boosu kana maaltu akkatti dhaga'amu hin beeku ani garuu jiru. Intala dhalaa akkanatti boochisan kana inni gubaane garaa koo inni gubata. Inni gubataane garaan koo. Maaf boosii? Obboleettii of jalaan qabu angoo yoomsu. Maal namni obboleettii qabu akkanatti dubartii goyoomsa? Maalitti fakkaate? Algaa gaariirra ciisaa maqaa isaa suufii geeddarataa fataa jedhee waarrateetiin onlaayinii isaa taa'ee janata. Shaggaan nama akkanaa kana waan itti araaramu. Garuu dafqi ijoollee keenya biyya arabaa jiru kun immoo isaan hin milkaa'u akkanatti dafqanii fidanii. Kanaaf akkana isiniin jedheen jira. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Obboleettii koo jabaadhu siin jedheen jira. Jabaadhu. Maamitii jabaadhu. Ana fi amma dalagadhu siin jedheen jira. Egaa imala ishii gara biyyaatti illee galuudhaaf karoorfattee egaa itti fufeen hojjetadhaa. Bakka hammana harkaa ba'e kanaa nan deeffadhaa. Maatii kootis maalan jedhee too harka duwwaa koo galaa jettee jirti jabaadhu. Homaa mitii siin jennee jirra. Ji'a xiqqoodha. Daftee dhaqqabamteeyyuu ani waggaa 3 waggaa 4 harkaan nyaatinu hin jira inni. Waggaa 3 waggaa 4 harkaan nyaate yookaan kootu booletti siin jedhee waggaa ati hidhattu inni immoo achi dhabamee bilookisi godhe eenyummaa isaan beektu birrii baay'ee waggaa meeqaa nyaate. Odoo waan akkasii si qunname malee kun homaa miti jabaadhu hojjetadhu. Har'a indeeffattaa amma indeeffattaa ammumayyuu hojjetadhu. Ammuma irraa ka'ii irraa baradhu. Dhaloonni illee sirraa baratanii kan duraa nyaatamte waan ta'eef kan lammaffaatti hin deebisiin jennee jirra haadhoo kooyi. Jabaadhu hojjetadhu.
Isuma kana dhaamsinan isii qabu waan na dhaggeeffattaniif hundumti keessanuu galatoomaayii eebbifamaa isiniin jedha. Egaa wantoota hedduu waan irraa barattanii fi akka irraa hubattan abdiin qaba. Obboleettii keenya kanaaf immoo koomentii gaarii fi yaada gaarii akka qooddaniif illee abdiin qaba isin biraachaadha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedheen jira. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa kabajamaa.